akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Oromoo koo chaanaalii warri taatan marti warri chaanaalii kootii faaraa taatan like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa waaqayyo gooftaan immoo dhukkuba biyya lafaa guutummaatti buufatee haala hin taane keessa jirru kana waaqayyo immoo bokkaa araara isaanuuf buusee nurraa dabarsuun jedha. Arrammoo viidiyoo kan biraa qabadheen isinii dhufee qosxaa kanan hojjetachuuf jedha. Qosxaa kana walii wajjiniin hojjenna jechaadha. Qosxaa kana hojjechuuf immoo maaltu na barbaachisa? Wantoota na barbaachisan tartiibaan as bira kaa'adheera. Isaaniin eegan isinitti himee booda gara hojii isaatiitti deemna. Shunkurtiin illee na barbaachisa. Qullubbii adii jechuun naci shunkurtiidha. Inni na barbaachisa. Qaariyaan illee na barbaachisa. Kanuma qabdan manaa. Ashaboon na barbaachisa. Zayitiin na barbaachisa. Ashaboo jechaan soogiddaadha. Distiitti hojjetadhuudha. Kun immoo egaa isa dura immoo maal gochuu qabna? Qosxaa kana babbannee akka gaariitti miicuu qabna. Loomii illee yennaa qabaannetti cuunfine haala gaarii ta'een ituu miicinee gaariidha. Maaliif keessi isaa biyyoo qabaachuu danda'a waan garaa gatii ta'eef ani eegan miicadhee booda isinitti hin deebi'a. Anuma faana turaa jechaadha. Haala kana fakkaatuun akka gaariitti amma miiceetan yeroo muradhu mooseen agarsiisaa keessa isaa miicuu qabdu. Keessa isaa kana babbantanii yennaa miicitan malee baay'ee qotaashaa qabaa tokko. Loomii kana immoo eega bishaan isaarratti miicadhee booda haaluma akkanillee godhee ittiin miicuumaa kan godhadhe. Eegan kan akka gaariitti miicadhee booda yeroo mulummoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisaa. Anuma faana tura. Akkuma isinitti mul'atu bareechee haala kana fakkaatuun miicadheera. Amma maaliifin gargar baasee kana qobaatti mummuruuf jedheetanii maaliif kun baay'ee furdata gatii ta'eef gara gajjallaasaa qobaatti muree dura xiqqoo ishee gambisheessee boodan gara isa kana immoo muradhee gara dudduubaatti itti naquuf jedheetanii akka baay'ee bishaachuun qabu wanta ta'eef eegan muradhee booda gara hojii isaatiitti walii wajjin deemna. Eegan muradhee isinitti agarsiisa. Anuma faana tura.